السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور تيجي يوتيوب نكسر وبعدين أنا جراتني سنين جرا إشارة. غافي كيسان راكودان غيارا وان تكا كبادة سنين ديا دي جرا إشارة. وان كان كبادة سنين ديا دي جيشارة كان دراني سنين هم سنين رت إشارة. وان دولتي تكا كبادة سنين في جرا إشارة. إنس وان تيرو من يالا تاني إشارة كما أرجع جتان كنا إشارة. كني نكنا سنين كنا ما إشارة كني نكون kan sami gaduu yookaan gadachee irraa ol bahe osoo hin ta'in jechaadha. Kama biqiltoota garaagaraa irraa hojjetaman jechaadha. Kunis kakaleeti. Ittaansee kunis kakaleeti. Kunis kakaleeti jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanneen jechaadha. Kunniin hunduu kakaleeti. Kunniin hundinuu biqiltoota irraa tolfamaa jechaadha. Cirracha yeroo tokko tokko ammoo cirrachi kalee keenya keessaa jechaadha. Bau yoo xixiqqaa ta'e ni baasanii kiniiniidhaan jechaadha. Kiniini argitan kan isin mul'ise kanaan jechaadha ni baasanii. Yoo gurguddaa ta'e ammoo ooppireeshinii godhan jechaadha. Amma garuu akkuma gaafa duraanii jechaadhaan kutaa lammaffaan qabadhee isin dhiyaatee jiru osoo ooppireeshiniin ta'in haala salphaan mana keessan keessatti akka of keessaa dhagaa cirracha guddaas ta'e xiqqaas akka of keessaa baasuu dandeessanidha. Wanti kun torbee lamaa sadii fayyadamuu dandeessa. Achiin booda mana yaalaa dhattee yoo sirraa yoo ragaa guddaa ta'e xiqqaachuu isaa yoo guddaa xiqqaa ta'e bahuu isaa kana erga mirkaneeffattee booda waan kana mana yaalaa dhattee ooppireeshinii yoo goote mallaqa daangaa hin qabne fixxa. Akka tasaa ta'e miidhaa biroollee sirratti geessuu ni mala jechaadha. Guyyaa har'aa waan xiqqoo takka waan mana keessan jiru waan naannoo keessan jiru dhagaa of keessaa akkaataa itti ooppireeshinii osoo hin ta'in of keessaa baasuu itti dandeessan waan xiqqoo qabadhee isinii dhiyaatee jira. Kutaa lammataa akka hordoftan isiniin jedha jechaadha. Wanti kun baay'ee isin fayyada. Erga fayyadamtanii kaatanii booda hiriyoota teessan, ollaa keessan warra mallaqa dhabanii cirrachi garaa isaanii keessa osoo jiru mallaqa dhabanii mana taa'an illee waan kana fayyadamii jettanii akka gorsistan garan waan isin gaafadhaa jechaadha. Amma waan viidiyoo torbee lama sadiin dura waraabee lafaa qabu tokko isin agarsiisa na hordofaa isin jedha. Viidicha hordofaati sirriitti itti fayyadamaa isin jedha jechaadha. Hiriyoota teessan tabiraatiif illee akka gargaaramtan jechaadha. Warri cirrachi kalee keessan keessa hin jirre waan kana osoo dhugdanii bareeda jechaadha. Yookaan nyaata waliin yookaan dhuguu maaliif jennaani cirrachi kalee kee keessatti taa'uuf carraan argatu jechaadha. Warri kaleen keessan fayyaa hin qabne jechaadha. Kanuma bishaanitti aansee waan kanatu nama ajajama jechaadha. Manni yaalaa furmaata haqa qabeessa nama hin kennan irra caala bishaan dhuguu isin jedhan jechaadha. Kana hamma dhumaatti na hordofaa amma viidicha asin dura hojjedhe isin agarsiisa na hordofaa isin jedha. Kan qopheeffannu jechaadha guyyaa har'aa kana parsel kan afaan ingiliffaatiin jedhamu sanii jechaadha. Afaan arabiffaatiin bagdoonessaa jedhama jechaadha. Muka kana ilaalaa sirriitti baay'ee waan nama fayyadaati jechaadha. Kiniini garaagaraa kanumarraa hojjetan jechaadha. Dhibee kaleetiif jechaadha. Dhugaa rabbii waan baay'ee nama fayyadudha. Akkaataa itti fayyadamtan amma isin agarsiisuuf deema. Afaan Amaaraatiin yeroo tokko tokko የሾርባ ቅመምስ jedhamee waamama jechaadha. የሾርባ ቅመም hojjettan argattanii iddoo qullubbiin shunkurtiin iddoo waan ataakiltoonni garaagaraa itti gurguramu ni argattu. Haala bagdoonessaa hojjettan yookaan የሾርባ ቅመም jettanii yeroo dhattan ofiinuu hin beektan jechaadha. Afaan Oromootiin maal akka ta'e hin beeku. Dhibee kalee keessatti waan dhagaa baasuu keessatti gahee daangaa hin qabne qaba. Akkasumas kiniinonni garaagaraas isarraa hojjetama jechaadha. Waan ofii kiyya argeeruu fi ni kukkunnaa tokkoffaa jechaadha. Akkuma yeroo tokko ammoo yeroo tokko salaaxaa wajjin osoo nyaattanis baay'ee gaariidha jechaadha. Akkanumatti jechaadha xiqqoo loomii itti firfistanii akkana erga kukkutaniin booda loomii itti firfistanii salaaxaanii beektannaatti fakkaata baay'ee rakkasaadha gatiin isaa. Akkana kukkutanii xumurtanii nyaata wajjinis akkanattis yoo nyaattan rakkoo hin qabu. Rakkoo hin qabu fayyaan faaya waan ta'eef jechaadha. Garuu kan ammaaf akkasitti nyaattanii akkana erga qopheeffattaniin booda distii takka qopheeffannaa distii qulqulluu jechaadha. Kaleen keessan dhagaa qabdisiniin jedhan ooppireeshinii gochuu osoo hin deeminiin dura irrumaa hafaati waan kanamee torbee lama sadii fayyadamaati. Achiin booda deemaati ilaallama. Dhagaan kan kee kasirraa hir'ateeruuf ka iddoo san jiru kaan kasi keessa baheeruuf ka keessa jiru kaan
akkasitti ilaalta jechaadha. Dhagaa cabsuu keessatti daangaa qabu akkuma argaa jirtan asin naqee jira duwwaadha jechaadha. Amma kun gaaza jechaadha ibidda keenya akkasitti qabsiifannaa. Bishaan itti dabala. Bishaan itti dabalee jira. Isin mul'ata natti fakkaate. Isin mul'ata. Asirra keenya jechaadha. በአማርኛ የሚባላሉ ይሄ በግዶሳ ሊሊ እኛ አካባቢ ባግዳኖስ ተብሎ የሚጠቀምበታል። በሾርባ ቅጠል ተብሎ ይታወቃል። ሾርባ ቅጠል የሾርባ ቅጠል አይዋ ባግዳኖስም ተብሎ ይጠቀማሉ። ባግዳኖስም ብለው የሚጠቀሙ አሉ። የሾርባ ቅጠል ብለው ይጠቀማሉ። ሁሉም ሱፐር ማርኬት ይገኛል። በየትኛውም ቦታ በሁለቱም ስም መግዛት ይችላል። ባግዳኖስም ብትል ይሰጣል፣ የሾርባ ቅጠልም ብትል ይሰጣል። አይዋ በጣም አሪፍ ነው ለኩላሊት ድንጋይ ለማውጣት ማለት ነው። እናንተም የኤችኤም ዩቲዩብ ተከታታዮች ሁሉም ይሄንን መጠቀም አለባችሁ። ማንም ኦፕሬሽን ሳትደረጋችሁ በነፃ የእናንተ ቤት ውስጥ እንደዛ አይነት ሰርታችሁ በሁለት ሳምንት 3 ሳምንት ብትጠቀማችሁ ትልቅ ለውጥ ታያላችሁ። ለውጥ ካያችሁ በኋላ እናንተ ራሱ ለሌላ ሰው ታስተምራላችሁ ብዬ ተስፋ አለ። amma ga'ee jira jechaadha. Daqiiqa muraasaaf danfa jechaadha. Amma ga'ee jira irraa foonaa na hordofaa isiniin jedha obboleeyyan koo. Bifa kana fakkaataa argaa jirtanii yeroo affeeltan akkana ta'uu qaba. Amma bishaan isaa dhumna jechaadha. Bishaan isaa ganamaaf galgala nyaataan dura dhugaa jechaadha. Dhagaa cabsuudhaan beekama jechaadha. Wanti ammaan isinitti agarsiisaa jiru kun jechaadha. Mee dhugee isinitti agarsiisaa na hordofaa isiniin jedha. Fayyaan ammoo fayyaa irratti kan hin jiru jechaadha. Warri viidiyoo kana daawwattan ofii keessanii qofa daawwattanii ofii keessanii qofa itti fayyadamtanii dhiisuu osoo hin taane obboleeyyan keessan kan kaleen nukubu kan dhagaan keessa jiru ka opereeshinii godhuuf deeman meeqoo xiqqoo opereeshiniin ta'inii xiqqoomee waan kana yaalii jedhaati itti maati erga yaalee dadhabee booda laallamee ka'eeti opereeshinii haa ta'uu isiniin jedha. Warra dhagaan keessa jiru jechaadha. Warri dhagaan keessa hin jirrellee ammoo viidiyoon kun kalee qulqulleessuu keessatti waa mucuceessuu waa dhagaa cabsuu keessatti gahee daangaa hin qabne waan qabuuf jechaadha. Itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Humni isaa humna akkuma humna aappilii dheengadda isinitti agarsiisee oliyyuu natti fakkaata. Kiniinonni garaagaraa isarraa dalagama jechaadha. Akkasii haala kanaan akka itti fayyadamtan hiriyoota keessan kabiraatiifillee warra kaleen dhukkubduufillee warra kaleen dhukkubdu kabiraatiifillee akka dabarsitan adaraa isiniin jedha jechaadha. Amma dhunnaa dhuguuf deemnaa na hordofaa isiniin jedha. Burcuqqoo kana buusna. Ergasii ni duduu jechaadha. Amma ni dhunna jecha xiqqoo akka waan dangaggaa'uu jira. Yoo liimoon hin qabu jechaadha. Nama yoo liimoon qabaattan itti godhattaniis garuu hin barbaachisullee waan danfeeruuf jechaadha. Jalqaba garuu yeroo suppermaarkeetii irraa bittan dhiqee fidanii ni dhixxan jechaadha isin. Tole. Namni dhukkubsate namni fayyaan faaya jechuudha. Namni dhukkubsate qofatu beeka jechaadha. Namni kaleen isaa yoo kaleen kan kee yoo waan siin dalanne taate lubbuun jiraachuun kan kee baay'ee shakkii keessa galcha jechaadha. Kaleen kan kee murteessaadha jechaadha siif jechaadha. Kanaafuu waan kana akka salphaatti akka laalle isiniin jedha. Ofii erga fayyadamtaniin booda hiriyoota teessan haadha keessan abbaa keessan obboleeyyan teessan saganaa opereeshinii ta'uuf deemanii kan mallaqa dhabanii mana ciisan
waan kana dhugi jedhaanii bakka shilingii takkaan yookaan birrii takkaan waan hin geenye bittanii fi waan badaatii miti mana keettanii xiqqoo ammoo guddaa danfisee hafee jira kuno isin xiqqeessaniituma dhuddan jechaadha ganama. Kun amma dhugaa jira waan oowwaa qaama kiyyaafis kalee kiyyaafis waan gaariidha jechaadha. Isiniin jedha sirriitti akka itti fayyadamtan isiniin jedha jechaadha fayyaan faayaa. Nagaan naturaa obboleeyyan biyya yeroo biraa waan biroo qabatee isiniif fida jechaadha. Gaafii qabaatan karaa